Akkam jirtu? Har'a eerpoortii biyya Qaataarii guddaa Hamdaan International Eerpoortii keessa isaa wajjin ilaalla. Eerpoortiin kun kan ijaarame bara 2013 akka biyya Faranjiitti, akka lakkoofsa biyya Faranjiitti jechuudha. Eerpoortiin kun erga ijaaramee amma waggaa 9 jira. Garuu waa baay'ee of keessaa qaba. Akka umrii isaa xiqqaa kan osoo hin taane tajaajilli inni of keessaa qabu baay'ee gaariidha. Eerpoortiin kun keessi isaa baay'ee bal'aa akkuma agartan kana keessa deemuu fi liftii garaagaraa lafarraa immoo liftii iskeleeteera garaagaraa qabaa jechuudha. Ammoo keessallee nama deemuu hin dandeenye waan ittiin oofan of keessaa qaba. Tajaajila hedduu baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Akkuma agartan suuqiin garaagaraa yoo agartee waa bitachuu barbaadan kaafee bakka boqonnaatti fudhatan jiimii hunduu ni jira jechuudha. Daa'imman yoo qabatanii adeemtan illee taatuma maal rakkoon hin jiru. Kun akkuma agartan amma suuqiin kun suuqii guddaadha. Daa'imni kan asitti taphachiisaa jiranii jechuudha. Baay'ee faasilitiin isaa kan namaa mijatu. Suuqilee fi manyaataa bakka bashannanaa bakka boqonnaatti fudhatan kun iskeleeteriin yoo lukaan deemullee keessa hin dandeenye dhaabatteetuma iskeleeteriin kun siin deemachuudha. Baay'ee jira. Eerpoortii jalqabarraa haga dhumaa keessa jira. Isumarra dhaabatta iskeleeteriin kun siin deema. Meeshaallee yoo qabaattu taate meeshaa sunis sii fuudhee sii deema jechuudha. Amma odeeffannoo achi keessa jiru fakkeenyaaf balaliin xayyaara keessi isaa meeqa akka ta'e, yoom xayyaarri kee akka ka'u, eessatti akka xayyaara kee qabachuu dandeettu, lakkoofsaan balbalaa hunda achirratti sii kataba. Infoormeeshinii argachuuf baay'ee salphaa jechuudha. Iskiriiniin bakka hunda jira of keessaa qaba. Waa dhuguullee barbaannan kaafee ajaa'iba of keessaa qaba eerpoortiin kun. Kaafee Luis Vuitton of keessaa qaba. Luis Vuitton kaafee ta'uu isaatu hin beekne. Luis Vuitton kaampanii faashin showuuti. Kaawwaayee agartee borsaa fa'aa waan akka baaggii fa'aa waan akka huccuu fa'aa midhaasu. Garuu asitti Luis Vuitton shaayii fi buna adda addaa dalaga jechuudha. Keekillee akkasitti of keessaa qabanii baay'ee tokko namatti tola. Akkuma agartan kun kaafeen sun asii keessi isaa immoo bosonaan kan uwwifamee jiru jechuudha. Qaataar biyya ooqiitu biyya baay'ee tokko tempereecharii guddaati. Garuu eerpoortii kan keessa seentan bosona agartan jechuudha. Bosona namtolchee keessa isaa deemtanii bokkii godhuu dandeettan, keessa bashannanuu dandeettan, ijoollee qabattan boqonnaa fudhachuu dandeettan, ho'aa waliin agartan. Baay'ee tokko haala uumamaatiin kan tolfame paarkiin as keessa jiru hedduu ija nama hawwataa jechuudha keessa deemuuf. Namoonni baay'een achi dhufanii tiraanzitii qabaatan gad bu'anii paarkii kan keessa deeman akkuma agartan kana kun. Nama baay'eetu paarkii kan keessa deemaa jechuudha. Baay'ee tokko bal'aa ammoo karaa irra bakka godhanillee hin qabaa. Keessa isaa bishaan jira, bakka irra teessoo jira. Hedduu tokko namatti tola. Wanni eerpoortii kan bareechu paarkii kana jechuudha. Paarkii kana erga daawwattanii booda yoo deemtan terminaalii agartee bakka xayyaarri itti eeggatan xayyaarri dhufuuf buufaa agartan jechuudha. Viyuun isaa baay'ee tokko namatti tola. Namoonni baay'een haga tiraanzitiin isaanii garuu achuma keessa rafan. Achi keessa rafanii bakka riibaa jira. Bakka itti boqonnaa fudhatan jira. Wanni dhugaman nyaatan shoopiin wanti hunda of keessaa qabaachuudha. Faasilitiin kan guutame. Infoormeeshinii illee barbaadan hojjettoonni achi keessa jiran haalaan nama tajaajilu infoormeeshinii sii kennanii jechuudha. Hedduu tokko si gargaaranii eerpoortiin kun eerpoortii ajaa'ibaa ta'uusaa gaafaan dhaqee arge. Garuu duraanii eerpoortii akkanatti bosona qabeenya uumamaa of keessaa qabu hin seenne ture. Garuu baay'ee tokko namatti tolaa jechuudha. Jaanillee ilaalee fi nama kunuunsuun isaanii kun baay'ee tokko waan ajaa'ibsiifadhe irraa jechuudha. Keessi isaa bosona.
keessi isaa bosona. Ammoo gara osoo deemtu completely eerpoortiin sun eerpoortii ammayyaate jechuudha. As bira dhuftu ammoo bosona uumamaa kunuunsanii haala qilleensa isaa mijeessanii keessa isaa bishaan jira. Yoo keessa deemtan akkuma nama bosona uumamaa keessa deemeti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama hawwataa, baay'ee tokko namatti tolaa. Gaafa Hamdaan International Airportii deemtan haga bosona kan daawwattanitti hin deebiina. Bosonni kun achuma keessa jira. Garuu xiqqoo hokkii gaafataa iskaleetarii biratti sun yoo deemtan hedduu waan fagaatanii fi baay'ee tokko namatti tola. Akkuma agartan kan jechuudha. Biyyoon isaa bosona kan guutame keessa immoo gara bosona sun irraa xiqqoo garas deemtan suuqii garaagaraa akka mana nyaataa waan nyaatan barbaadanis nyaanni gosa gosaa jira. Fakkeenyaaf nyaata biyya Itoophiyaa argaa jira achitti. Itoophiyaan Airlaayinsiin kan dalagu hedduu tokko nu hawwatee jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Eerpoortiin kun kana fakkaataa jechuudha. Kun hordoftoota koo akkuma lafaan kana ijaafamee baay'ee tokko nama hawwataa, nama mijataa, laaluufillee keessa deemuufillee keessa bashannanuufillee uumama waaqaa akkanatti kunuunsanii fidanii eerpoortii keessa kaa'uun suni baay'eetu. Gubbaan isaa immoo aduu waliin agartanii gubbaan isaa akkuma agartan bakka bosonaa sun kan uwwifame jechuudha. Akkuma keessi isaa kana fakkaataa akka boqonnaa qabaa. Bosona as biraan agartan bosona daa'imman keessa taphachuu dandeettii, namni guddaan keessa bashannanuu danda'a. Walumaa galatti eerpoortii ammayyaa fi baay'ee namatti tolu jechuudha. Eerpoortii Dubaayis argee jira. Garuu ka Dubaayii keessatti bosona kan argee hin jiru. As immoo bosona jira. Eerpoortiin kun ka Dubaayiitii waluma qixaa garuu garaagarummaa warra qabu bosona of keessaa qabaa jechuudha. Maaliif hordoftoota koo viidiyoon waa'ee Hamdaan International Airportii irratti ilaalchisee dalagee asuma irratti raawwataa. Ammoo viidiyoo taanu waa'ee Qaataarii kanaa wal qabataa. Walitti deemanitti yeroo gaarii.